nuti seenaa mucaa kanaa kitaaba keenya keessatti argine nabiyyii ta'uu heda mucaa kana warri ruumii hin ajjeefti asii achi hin deeminaan makkatti deebisaa jedhee du'a jalaa nu baraare nabii keenya alayhi salaatu wassalaam. Nabi Muhammad dhaggeeffadhu nama mukaa fi dhagaan yaamsa rasuula rabbi jalaa awwaattu namtichi gammoojjiidhaan nabii keenya bira dhufe yaa ergama rabbi ati yoo ergama rabbii taate mee muujizaa wahii mallattoo wahii natti agarsiisisitti amanaa jedheen namichi baadiyyaa dhufnaan nabi Muhammad izhab ila shajara muka san bira deemi jedheen fa akbar inna Muhammadan da'uuki itti odeessi nabi Muhammad siyaamaa jira jedhiin jedheen mukaan beek namtichi achi uf shakkaa uf gaafata ani nama mukatti akkamitti haasaa muyni afaan qabdimu maal jedhen mukaan nabi Muhammad siwaamaa jirti jedhaan namichi kuni muka bira gahe yaa shajara inna Muhammadan da'uuki nabi Muhammad siwaama jedheeni muka bira as garagal wayta inni dhufu muyni garas jirtu ta inni deemee bira dhaqe nabi Muhammad in bira as jirti muyni wayta dhufe ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah shahadaa fudhate qeebalee ergamaa rabbiiti ati dhugaa kamuu inni si awwaatte nabi Muhammad abbaaraamoo fi rakkataat gaala miidhamtetu boohee imimmaan itti himatte ani miidhame yaa Muhammad jetteeni gaalli imimmaan itti himatte nabiin kenna muyni inni minbara gubbarra dhaabatee khutbaa itti godhu inni irraa bu'eetiin hin gaafa minbarri tolfamte muyni boottee nabii kennatti maa nabi Muhammad narraa bu'aaf imimmaan bootte nabi Muhammad irratti deeminaan callifte nabiin kenna nabiyyii rahmataa isa kana sababa isaa warri wal fixe warri wal nyaate warri akka malee wal godhe sababa nabii kenna hafuura baafatee irra baala geenas gubbaa dhufte seenaa isaanii jallifte arrabsiti nabi Muhammadi nama tokko waraana keessa jihaada keessatti booji'anii qabanii galanii utubaa masgiidattiidhaan nyaata itti kenne nabiin hin akabbare hin boonse hin nyaachise hin obaase namichi kun imalaal guyyaa sadi islaamummaa fudhadhu jedhan har'allee nyaachise islaamummaa fudhadhu borullee akira hin ajjeefnu hin tumnu nyaachifne obaafne fedhaan islaamummaa fudhachuu dhibe kalaas gadi dhiisa haa galuu jedhe namichi gadi ba'ee laga takka bira dhaqee qaama dhiqate deebi'ee nabi Muhammad yaa nabi Muhammad fuula addunyaa kana guuturra fuulli natti fokkatu fuula keeti har'a addunyaa kanarraa fuulli natti bareedu fuula kee qofa yaa rasuula rabbii jedhe addunyaa tanarraa jibbu amantiin addunyaa tanarraa jibbu islaamummaa qofa har'an tan ammoo islaamummaa malee wanni natti mi'aawu hin jiru ani islaama tahe ati ergamaa rabbii tahuu kee qeebale jedhe li'annahu rahmata godheef nabii hidheen tumne akka jara kaaniititti hin garafne beelan bulchine hin nyaachise hin obaase nabi Muhammad isa kana obboleeyyan ashraful khalqi kan nabi Muhammad ka bakka Jibriil hin gahin illee bira tare gaafa salaata fuudhuu mi'raaja ba'u nabii sidratil muntahaa bira wayta ol taran Jibriil ani asirran taru bakka kana ol rabbi naan hayyamne si malee nama tokko asii ol taruu hin hayyamamne ati deemi jedheen kana nabi Muhammad obboleeyyan imaamul anbiyaa'i warra dhume mara rabbi kaasee gaafa inni salaata fuudhuu biyya Beytal Maqdisiin dhaqe nabi Muhammad nabiyoota muluu rabbi wali qabee fi duuba salaachise quxusuu hangafa caale nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam isa kana nabi Muhammad nama waraana 10 osoo deemu saree dhaltee karaa ciiftu nama 10,000 kararraa mayse sababa saree takkitti hin rifachiifnu nabiyyi rahmata isa kana nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam har'a akka biraatitti baalageen as gubbaa ol yaate homa barbaadde jetteeni waan barbaadde irratti haasoftu kanaafi namni biraallee irraa dubbata godhaa jedhaani sheeyita kompliit godhaa jedhaani taaptaap illee akka manni kan nun darbine kompliit kiyaa godhanii mee kompliit godha obboleeyyan kompliit godha taaptaapi godha inshallah kompliit godha hin dhageeffadha taaptaap kompliit godha komantii banii billee Kopilingi orang nabi nama ini kopilingi tu orang nabi main ni pun disakatam. Usuan berayu tadi, okan usu game itu tadi usu udu itu tadi usu ni kami nama gabai tadi nama milir dekat tap kurani. Mie nama Muhammad Nabi Muhammad injal tu saat ini lama ulah zero tu rey saat tadi dia majir lah. Sallallahu alaihi wasallam. Mie tap bi makan obat ini mie kerja. Ma ajriar kata apa rabbo? Ma kopilingi kot. Marah ko kamu kopilingi kot. Marah ko tap kot. Bersakat kita kata tadi game ini apa kita? Woi tanah biying kita tu kamu hati mana ini?
Dhaqiitiin riippoortii irra godhi dhaqiitiin namtichaasa fooloo kee irraa kaafadhu riippoortii irra godhaa bakka jirtanii kanuma isin jedha itti fufii sheek. Wanni takkittiin ani isinii dabalu warri Iyyasuus jaalanna jedhee jala kuni nabi Iyyasuus nabi Muhammadiif jaalala akkam qaba ila yoo kitaaba keessan hin beekne waangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irraa kaasa ani yoo deeme isiniif wayya jedhee nabiyyallaahi Iisaan yoo ani deemuu baadde inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu inni waan dhagahe qofa dubbata inni anaaf ulfina ni kenna awwaan baay'ee ka isinitti himullee qaba ammaaf garuu baachuu hin dandeessan inni sun quraanaa beek yoo an deeme malee inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu jedhe kitaaba keenyarratti gaafa addunyaan tun dhumaa kaloftu gaafa nabiyyallaahi Iisaan dhufu gaafa nabiyyallaahi Iisaan dhufu ummanni salaata subii gadi bu'aa Iisaan kombortaa daalacha uffatee malaa'ikaa lama kooluu isaanii akkana qabatee muslimtoota salaataaf hiriiranii imaama achi dabarsanii salaata subii jammaruudhaaf dhaabbatan nabiyyallaahi Iisaan gabbu'a. Wayita kana nabiyyallaahi Iisaan kabaja nabi Muhammadii kenne ilaala baalagoota warra ergamaa isaaniitittuun amanin ka isaa iyyuu hin beekne. Nabiyyallaahi Iisaan ummanni imaamni achi tare salaachisuudhaaf wayita imaamni achi tare nabiyyiin dhufnaan nuti nama taane ergamaa rabbii fuuldura dhaabbanneen salaachifnu kottu nuu salaati jedhaniini imaamni gadi deebi'e saffaa keessa nabiyyallaahi Iisaan maal jedhe an sadarkaan kiyyallee ka ganda tokkoof ergame nabi Muhammad ka addunyaa guutuudhaaf ergame ergaan bara xumuraa kiyyallee mi ka nabi Muhammadii an ummata nabi Muhammad jalatti bula malee isin fuuldura dhaabbadhee isiniin hin salaatu jedhee didee bara kana nabi Muhammadiin atarra rabsitu ka Iisaan ati kiyya jettee faarsitu kabaja guddaa kana kennuufi dhageeffadhu gurraa nuti takka addunyaa kanarraa islaama nabiyyallaahi Iisaa arrabsu dhageettanii meenaa fi maanamni dhageettan naf takka ilma sila arrabsu dandeenya beek nu warra arrabaan hin guddatini ergamaa rabbiitti isa beeyna quraanaatu laa nufarriqu beyna ahadin min rusulihi nuun jee malee silaa diqaalaadha isin hin jenna bar ilma abbaan qabne eessaa dhalte haati eessaa dhalte ilma diqaalaa deemtan olii gadi hin deemtan isin hin jechuu wallaalle nu garuu beektota ergamaa rabbii nuun jedhe akkaataa inni itti dhalate rabbi nuu hime takkaa islaama nabiyyallaahi Iisaa arrabsu dhageettanii haga isin gabbaatanii homa nabi Muhammad galgala ganame maqaa itan kana nu dhaloota arrabaatii miti warra nama arrabsu sanuu warra sirreessu nu warra gaafa dhagaa afaan nu kaayan dhagaa san dhiifne dhadhaa afaan nama kaa'u akkasitti nu hubadhaa kanaafi nabiin keenna kana ijoolleen teenna seenaa nabii keenna baradha bililleen fakkeenya isinii haa taatu diin keenna quuqama isinitti haa ta'u wallaahi billaahi tallaahi namni sheekaa akka har'a bililleen gubattee haasofte kanatti hin haasa'u wallaahi wa billaahi dhugaa rabbi jechuu jira nuutu gadi hin deema diinii kenna osoo nuti akkanatti lollee fi namni tokko tiisifni akkana irra waliin jedhu diinii kenna ani gabaabseera tuttuqanii nu laalu yoo nuti wanyaa sumarraa ajandaa guyyaa tokko lama tiktok irraa wanyee jenne isaan waan biraa uuman ajandaa biraa uuman kanaaf nama jagna nabiin isaa yoo tuqame quraanni isaa yoo tuqame gochaan jechaan nabii keenyarraa deebisu taanii argamuu qabna ummata afaan qofaan sobu rabbi nun taasisini nabii keenya alayhi salaatu wassalaam seenaa isaanii gadi fageenyaan akkuma ustaaz Yaasin jedhe kana gadi fageenyaan haa barannu kitaabni jira dubbisa afaan hundaan jira dubbisa nabiin keessan kun kana isaan itti waanyanii tuttuqan kun eenyu akka ta'e nabiin keenya kun gadi fageenyaan haa hubannu maaliif isa tuttuqoo isa kana arganii hin beekan maal akka ta'e hin beekan waan dhiyoo tana nuu himan tokko warroonni amantaa biroo irraa yookiin amantaa isaanii irraa gara islaamummaatti as dhufan kitaaba tokko nutti argisiisan kitaaba san maqaa isaa dagadhullee jechuudha kitaabni suni jalqaba irraa kaasee hanga xumuraatitti nabii keenya alayhi salaatu wassalaam arrabsa jechuudha ijoollee xixiqqoo kitaaba san barsiisan isaan kitaaba san barsiisanii gaafa guddatan irra jibbamaan banii aadam yookiin ilma namaa nabii Muhammadiin ta'eetti argame ijoollee akkamaa gootu kitaabni sun kitaaba irra badaa isaan ittiin nabii keenya alayhi salaatu wassalaam arrabsaniiti jechuudha nabiin keenya nabii ilmaan namaatii miti beeyladaa miti wanta hundaaf rahmata qabu ta'u
haa hubannu seenaa isaanii gadi fageenyaan haa barannu. Kanaaf nama nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam biratti tuqamee rafu ka nyaatu ka dhugu ka asumarratti bahee laayivii waan garagaraatiin taphatu aboo rabbi ummata akkasii akka rabbiin nun taasifne wallah. Nama hawdii isaanii irraa guyyaa qiyaamaa ari'amu ta'uu sodaadha jechuudha. Ani mataan kiyya akka isinitti haasa'uun. Kanaaf nabii keenya alayhi salaatu wasalaam seenaa isaanii gadi fageenyaan haa barannu. Warroota afaan dhedheeratu kana bakka isaan argamanitti bakka qaamaan namoonni itti kalaan jiranitti seera wanni jedhamu hin jiru. Seeraan namni si gaafatu tokko illee hin jiru. Ufii keenya qabnee yoo gaafanne maaltu nurraa bada? Lubbuun teenya nabii keenyaaf kan baane qabeenyi keenya nabii keenyaaf kan baane maaliif horanna maaliif jiraanna eenyuuf jiraanna? Nabii keenya alayhi salaatu wasalaam osoo nuun argin nuuf dubbataa turan nuuf rahmata yaadaa turan nuyi har'a jiru kan hansaraa akka hin taane ummata jajjabaa ta'uu qabna. Keessattuu shabaabni jabaadha. Diiniin keenya kaleellee shabaabaan tumsame har'allee shabaabaan tumsama borullee shabaabaan tumsama. Maal jettan Ustaaz Yaasin? Afaanit isin qabuu barbaade. Maa inni amma eessa yaa'u iddeen ijoolleen tun eessa abbaa keessanii dhaquudhaaf yaatan amma sirra. Kootaati ol deebi'aa dhaggeeffadha. Nu jazaa harkaa fi harkatti kafaluu malee namni nuu kafala jennee eenyu takka illee hin jiru. Nu galanni keenya ka ummata islaamaa namuma harree koobe taane nama harree koobe diitodha galanni jette Oromoo. Bar mana barumsaatitti afaan Oromoo kanaas laal biyyeen isin haa nyaattu koota ammas jala teettanii waa barreessitan. Afaan Oromoo kana akka inni baratamu mana barumsaa sheeyni nuu godhet salaataaf mana barumsaati irraa nu ariite duuban dhufte. Mana barumsaatitti akkan salaan ha kitaaba kana godhee fi afaan itti godhee mana barumsaa keessa dhaabe nuyi kama salaataaf immoo mana barumsaa sanirraa ari'amu nuyi. Akkamitti akkana taana nuti maaliif hin hinaaf? Warri Harargee bahaa galatooma ulfaadha. Dhiyoo tana quraana warri waaqeffata waliin jettee amma liigatti lafa dhidhiitu tun quraana gubde mana isaanii ibiddatti naqanii dirqim godhanii guban baga itti. Baga akkasitu nurraa barbaadama. Nu mana barumsaatittis kadhataa taane afaan Oromoo bonyee fi gaafa jarri xaasaa farsootiin teettee farsoo ofii guurtu hayyuun keenya wannaa keessa bulee qubee walii guuree fi bocee fi lafa kaa'aaf gaafa achii gadi baate nama qubee sanii taateeti mana barumsaatti irraa ijoollee teenan wariiti. Warri farsoo dhugaa bule warri sakkaraa bule har'a gadi yaa'ee akka nama beekumsaa wayii mana barumsaatti irraa nu ari'a carraa argate. Nu kana kunoo kan nuti jirru Harargee lixaatee Oromiyaa bahaa jechuu kooti. Nu kana galanni keenya kana ila dhageeffadha ijoolleen Islaamaa durirraa kaasee hanga irraatitti namni addunyaa tana akkatti qabee deemaa jiru nu ta'uu hubadha. Doonii har'a addunyaan tun guutuun itti waan imaltee galaa jirtu nabii keenya nabiyyallaahi Nuuhi ka oomishi. Doktorri yeroo jalqabaa opereeshina tahee doktorummaa namatti agarsiise. Kama faranjiin hamtuuta qaqqabdu kanaa miti. Nabii keenya nabi Muhammadi daa'ima waggaa 4 akka opereeshina ta'an. Namni opereeshina godhe Jibriili alayhi salaam. Bishaan opereeshina godhamee fi distiin irraa dhiqamteen samaawaata irraa dhufte doktorummaa islaamummaa fi baqaysuu fi yaala baqaysanii yaalu addunyaa irra dhooqii gatoftu kan isin faranjii galchitan nu ummata muslimaa nurraan dhufte akkasi dhaggeeffadha. Saayintistiin addunyaa kanaa irra qilleensarra geenne ji'arra geenne jedhan nuti waggaa 1444 dura nabiin keenya samaawaata 7 keessa taree salaata fuudhee kan. Haleluuyaa. Dhageettan moo dhageettanam? Akkasi dhaggeeffadha. Kalammata waa'ee irraa addunyaa qoy dhiifama naa godhu ijoollee keenya firtii ittiin goonu maaliif isaa sooshaal miidiyaan baay'ate kana isaanis sobaman dhageesse amma gorsa qofa naa kanniif amma ijoollee hanga jirtu sana gorsa naa kanniif narraa garafin jara kaan halleluuyaa gooheen itti fit yalla. Ay basharaa haa dhaggeeffatanii fi ammasi waa'ifaa addunyaan guutuun irra ittiin tajaajilamaa jirtu nama beekumsa qabu nama islaamaattu addunyaa tanaaf gubaache nu nama islaamaati waa'ifaa irratti fayyadamu eessa jira ummanni hin jiru bara ummanni mana ragada jira gaafa nuti waan kana mara dalayne caffaru jira bi alhamdulillah kana hunda dalayne addunyaa kanaaf gabbaa xiyyaara samaa irra balali'aa jiru. Karra addunyaan tun guutuun kan itti walloltee kan itti biyya feete imalte kana Abbaas bin Farnaas nama jedhamutu yeroo jalqabaatiif xiyyaara kalaqe ulamaa islaamaati beekaa islaamaati bishaan itti dhugaa akkasitti isiniif haa galu naa qabadha isiniif hin tarreessu.